jalqabni keenya ka'umsi keenya hojii ergamootaa boqonnaa tokko lakkoofsa 8 ta'aa jira. Hojii ergamootaa boqonnaa tokko lakkoofsa 8. Warri jalatti naa barreessaa deemtanii Waaqayyo guddaa sinaa eebbisu. Hojii ergamootaa boqonnaa tokko lakkoofsa 8. Har'a yeroo baay'ee maal goona nuyi jireenya keenya keessatti kadhannaaf akka kadhanna beektanii kadhannaa maal goone kadhannaa Waaqayyo maaloo waltajjii gurguddaa naa kenni jenna. Waaqayyo maaloo kana na godhi jenna. Gaafa Waaqayyo waltajjii nuu kennu immoo waan dubbannu hin qabnu jecha hin barreessine. Kanaaf dharra raajonni baay'een ka'anii maal godhu? Xiksiima tokko fudhatanii bakka xiksii keessaa olii gadi kana isaan jaanjessanii jecha. Amma barri jaanja'uu hafeera baay'ee. Barri jaanja'uu hafeera. Maaliif namoota ciccimoo, namoota Waaqayyoo, namoota dubbii sagalee Waaqayyoo beekanti ka'a sababa ta'eef. Kanaafidha sagalee Waaqayyoo maal jedhee sabni kona beekuu dhabuurraa kan ka'e hin bade bakka xaffaa. Amma garuu Waaqayyoon beeknee isaan duukaa jiran. Ani nama madadara macaafa mana isaa jiru akkamnatti tola seetan. Macaafa sagalee Waaqayyoo gaafa dubbisu hiikni kana jedhee gaafa dhalootaaf dubbisu gaafa maal jedhu baay'ee namatti tola. Har'a barreessaa boor bita sinitti hin galu. Hojii ergamootaa boqonnaa tokko lakkoofsa 8 nan dubbisa ka'e. Maqaa gooftaa Yesuusiin. Isin garuu hafuurri qulqulluu yommuu isinirra bu'u humna hin godhattu. Yerusaalemitti, Yihudaa hundumaatti, Samaariyaatti, hamma handaara lafaatti dhuga baatuu koo hin taatu isaaniin jedhe. Kutaa amma ilaallee isin garuu hafuurri qulqulluun yommuu isinirra dhufu yommuu isinirra bu'u humna hin godhattu. Yerusaalemitti, Yihudaa hundumaatti, Samaariyaa hamma handaara lafaattis dhuga baatota koo hin taatu. Kana kan jedhaa jiru eenyudha? Gooftaa Iyesuus Kiristoosidha. Sirriitti na caqasaa aga sirriitti. Yoo sirriitti wal caqasne dubbii sagalee Waaqayyoo kana maal jechuu barbaade kan jedhu wal wajjin ilaala. Egaa torbee sadaniif torbee arfanii fi yoo dandeessan mata duree isaas jalatti naa barreessaa. Garaagarummaa warra amanee fi warra amanan gidduu jiru maadha? Garaagarummaa warra amananii fi warra hin amanne gidduu jiru maadha? Mata duree kana barreeffachuuf warri jalattis naa barreessitan. Warri dingata Amaariffan dhageenye, Oromiffan dhageenye ያመኑ ሰዎችና ያላመኑ ሰዎች መካከል ያለውን ልዩነት በእያንዳንዱ እናያለን። ቶኮ ወሎጅን ይላል። ወረ ቀበታ ጅርተኒ ፈንሶታ ይደግዱበት አኩማ ኩታ ከነቲ ዱብፍተኒ አኩባ አማ ይላል ኩታን በሬሳ ሆጂ ኤርገሞታ ሉቃስ ጀደሜ ከነኒ ዱበተሙ ኩታ ከነ ኬሰቲ hojiin ergamootaa kun utuu hojii ergamootaa ta'uu dhiisee hojii hafuura qulqulluu utuu ta'eera ta'e namoonni jedhan baay'een isaanii jiru. Utuu hojii hafuura qulqulluu utuu ta'eera ta'e የመንፈስ ቅዱስ መጽሐፍ ቢባል ወይ ደግሞ የመንፈስ ቅዱስ ስራ ቢባል ጥሩ ነው። ማለፊ ኩታ hojii ergamootaa kana dhaxxanii boqonnaa tokko qabee amma boqonnaa isa dhumaatti dhaxxanii yoo ilaaltanii Gooftaan Iyesuus Kiristoos hafuura qulqulluudhaan duuka buutota irra buufatee hojii wangeelaa si qaxaxxannoo mittaayu. Hojii wangeelaa gaafa akka inda sadad isaa akka aduu saafaa beektu eenyudha aduu saafaa yookiin abidda daggala qabate eenyudha kan beektu. Abidda daggala qabate beektu gogaadha waan ta'eef iyyaneddada isa sodaatamaa kana isa Phexros jedhame kana barattoota 12 kana qabate akka aduu saafaa waa tokko isinitti himu waa tokko isinii kadhadhu maqaa Yesuusiin galgala kana mana isin jirtanitti mee abiddi wangeelaa isiniif haa qabatu jedhe biiroo isin jirtanitti waajjira isin jirtanitti magaalaa isin jirtanitti amma ani Yesuusin hin beeku yoo wiilaa baala raadaa jiinaa maaliyaa ani hin beeku yoo jettan illee shittaan keessan fooliin keessan innoo isa jedhe kiyyuun hin beeku yoo jedhe illee taliileen fayyeen Aster namoonni as jala jirtan 47 kun yooma Yesuusin hin beeknu yoo jettan illee maqaa Iyesuusiif fooliin Iyesuus jedhamu mana isin jirtan irraa haa dhagahamuun jedhe. Argitanii?
Hojiin ergamootaa kuni hojii ergamoonni tokko tokkoon hojii wangeelaa isaan hojjetan tokko tokkoon argitu. Yaa ulfaata Teefiloos macaafa koo isa kanaan dura keessatti waan Yesuus hojjetee barsiise hundumaa caafeera jedhe. Eenyuti? Teefiloosti. Luqaas kanatti Teefiloosii barreessaa jira. Sirriitti na caqasaa, sirriitti suutadheen deemaa. Kanaaf macaafa qulqulluu kana keessatti hojii wangeelaa hojjetame baay'ee argitu. Hojii wangeelaa hojjetame, hojii ergamootaan hojjetame. Ergamootaan Waaqayyo duuka buutuudhaan akkamitti Waaqayyo akkamitti inni wangeela mana hin galle akkamitti geessisa. Galgala kana waa tokkoon sin eebbisa. Maqaa Yesuusiin luki keessan luka wangeelaa haa ta'u. Iji keessan ija wangeelaa haa ta'u. Maqaa gooftaa Iyyasuus Kiristoosiin waa tokkoon jedha galgala kana. Waaqayyo miila godhatee siniin haa deemu jedha. Phexros faatiin miila godhatee, Phaawulos faatiin miila godhatee, Luqaas faatiin miila godhatee, Isxifaanos faatiin miila godhatee dhuma deemaa ture. Waaqayyo miila wangeelaa godhatee sin haa deemu. Lafa sin ejjettan Waaqayyo dhaala godhatee siniif haa kennu jedha. Kanaaf akkuma beekamu wangeelli Yerusaalemii ka'ee babal'achuu isaatti kiristiyaanota kamiin dura illee kan hin dhokannedha. Wangeelli kun eessaa ka'ee jalqabe kutaama amma ilaallu kana keessaa Yerusaalemii ka'eeti kan wangeelli babal'achuu jalqabe. Maaliif isin garuu hafuurri qulqulluu yommuu isin irra bu'u humna hin godhattu Yerusaalemii jalqabdu. Battala kana waa tokko ergaa kanarra dhaabadhee waa tokko isinitti himu. Galgala kana Waaqayyo mee lafuma ati naman taatu jedhamtetti nama si godha Waaqayyo. Lafuma ati naman taatu hin fayyadu. Nam tokko tokko amma fakkeenyaaf ani biyyatti hin galu jedhani biyyatti galee ani kanan ta'u biyyatti galteeti warri kaleessa gaafa ati biyyaa baatu naman taatu jedhan duratti Waaqayyo si galateeffachiisee biyya keetti hedduma heddee amma ulfina irra jirtutti si deebisisa. Ammayyuu isa kana irraan deeba baay'ee. Biyyatti hin galuu jettanii ammatu biyyatti hin galuu maaliif biyyittiin sun gada deemtuu dhattanii warri kaleessa ati naman taatu jedhanii sirratti dubbatan akka arganitti biyyatti si deebisee galatoo si dhiyeessiseeti Waaqayyo galatoo akka ati dhiyeessitu godheeti Yesuus nama taate isheenii Yesuus nuti abdiirraa kutannee turreen jedhanii biyyuma isaan si salphisanitti kabaja kee arganii si deebisa Waaqayyo. Dhiisimee isheenoo akka nuti jenne hin taane dhiisimeenoo akka nuti jenne hin taane Waaqayyo balbalatti bane maalni isheenuun furdattee yunguutti irraa bareede maqaa Yesuusiin siinaa ta'uun jedhe dhugaa hin bareedde gaa'illi ishee xuruu ta'e maa inni nuti akkasitti eegneen turre bilbila cufattee nurraa badde maa dhiisaame Waaqayyo maqaa Yesuusiin Waaqayyo waa'ee keef namoota afaanaa qabachiisu jedhe. Ila meene ulfinni koo edduman salphadhetti jalqabaa jedhame edduma namni hin salphattasiin jedhe edduma ati naman ta'u jettetti jalqaba ulfinni. Ila lafuma gurguddoota kaa'ee gurguddoo Yerusaalemii jalqabdu Yerusaalemii jalqabdu argitan edduma maal taatanii edduma naganteetti jalqabdaa edduma naganteetti hooraalaa daagaa edduma naganteetti jalqabdaa galgala kana ani naman ta'u warra jettanii fi ergaa qaban no maqaa Yesuusiin hafuurri naman taatu jedhu galgala kana sirraa haasa nama taata siin jedhe Waaqayyo hannama si godhu akkaawuntii kee miti. Hannama si godhu firatti alaa qabdu miti. Hannama si godhu hafuura isa keessa jiru. Hannama si godhu. Ila. Mul'ata gurguddaa qabda. Ergaa gurguddaa qabda. Proposaalii gurguddaa qabda. Ila. Maqaa gooftaa Iyyasuusiin akkamitti nama taata beektaati. Namaan nama taata miti. Isa waa'ee kee qaraaniyoo gubbaa irratti du'een nama taata. Kanaaf bartoonni kun kutaa wangeelaa kana yookaan ergaa wangeelaa macaafa 66 kana kan barreessan namoota 40dha inneerra namoota 40 ol ta'anidha jennee kanaan dura ilaalleerra. Kana kan barreessan keessa qotee bulaan jira, qaraxxuun jira, doktariin jira, muka sooftuun jira. Isaan kana fuudhee beektota biyya lafaa kan godhame akka isaan ergaa gurguddaa kana nu barreessan kan godhame hafuura qulqulluu. Kanaaf yeroo jalqabaatiif wangeelli Yerusaalemii ka'ee babal'achuu isaa kiristiyaanonni kam duraa illee kan dhokate miti. Yeroo jalqabaa wangeelli kun ka'ee kan babal'ate sararaadha Yerusaalem irraa. Kanaafidha Phexros faatiin duuka boota kanaan maal jedhe gooftaa Yesuus Kiristoos hafuura qulqulluu gaafa sinirra dhufu maal goatu humna hin godhattu.
Yerusaalemis bara ergamoota wangeela gara jalqabaa fi bara Yesus keessa kolonii biyya Roomaa jala turte. Gizee wangeelli kun ga'u biyya Roomaa kolonii biyya Roomaa jala turte. Maatti Yerusaalem akka wangeelli lallabamneef, akka wangeelli hin dubbatamneef, akka inni ifa dhalootaa inni ta'e kun, akka inni dhaloota hidhaarraa hiike biyya keenya gara ifaatti inni baase kun, inni boquu dhalootaa ol qabe kun akka lallabamnee fi kolonii Roomaa jala turte. Eenyu Yerusaalem? Akkati wangeela lallabneef kan gassi qabu jira. No dhiisati yaadda'in Waaqayyo dhufee sirraa kaasaa afaan kemee Waaqayyo wangeelaan guutee dubbisaadhaan guutee gassi baasa Waaqa. Kanaafi akka wangeelli lallabamneef, akka dubbichi lallabamneef maaliif dubbiin kun yoo ba'e uffata gaddaan namarraa cirama. Dubbiin kun yoo ba'e dhalootatu ba'a. Dubbiin kun yoo ba'e balbalatu banama. Dubbiin kun yoo ba'e wangeelli kun yoo dhaga'ame dukkana liqii keessaa dhalootatu gara ifa dinqisiisaatti darba. Galgala kana waasin eebbisu maqaa Yesuus Kiristoos. Maaloo adaraa keessan daqiiqaa muraasa qabna. Namoonni dhufanii kanaa dhagaan adaraa keessan namoota 5 sheerii godhaa dhuguman sitti hima. Kanaafi akka dubbiin kun hin dubbatan hanumna sinii kennu dandeettii keessanii miti, beekumsa keessanii miti, jabina keessanii miti. Kolonii Roomaa jala, bittaa Roomaa jala jirti Yerusaalem. Garuu maal jedhe beektaa hafuurri qulqulluu Waaqayyo dhufe Yesuus Kiristoos amma hafuura qulqulluu argattanitti Yerusaalemiin baay'ina. Waaw! Amma doolaarii argattanitti hin jedhe. Amma takka dhaquu fi doolaarii nama barbaacha ala deemu. Amma doolaarii argattanitti, amma tiraanspoortii argattanitti hin jedhe. Amma viizaa argattanitti hin jedhe. Hamma hafuura qulqulluu argattanitti. Namoota 49 asirra jirtan gasti kan jirtan galgala kana waa tokko isin eebbisu. Isa eengaddaa isa kaleessaa caalaa abidda godhee kan sin kaasu hafuurri qulqulluun rifeensa mataa keessanii amma qeensa miila keessatti na argatu jedhe. Yeroo sana dhugaamadha jettu እውነት ብቻ እውነት የሚያዘምራችሁ መንፈስ ቅዱስ ይላል። ጴጥሮስን kan geddere hafuura qulqulluudha. Amma handaaqoon iyyitu siyaasa nagan ta'eetu hafuurri qulqulluun gaafa dhufu immoo nama 3,000 mootummaa Waaqayyootti deebisa. Oh la raadaa diinaa maatii hafuura. Hafuurri qulqulluun gaafa sirra dhufu abiddan sodaattu mata. Hafuurri qulqulluun gaafa sirra dhufu bishaanin sodaattu, leencan sodaattu, mootiin sodaattu. Hafuurri ko sinirraa dhufu maaliif bittaa sodaattu waan ta'eef, kolonii Roomaa jala jirta waan ta'eef, warruma kaleessa sin dubbatan biratti maal taatu wangeela lallabuu jalqabdu. Luqaas 24 lakkoofsa 21 irraa dhattanii gaafa laaltan sagalee Waaqayyoo amantootni gara jalqabaa warri ari'atamnii fi dararamni guddaan karaa mootummaa Roomaa isaan yeroo sana addunyaa irratti beekamaaf biyyoota baay'ee koloneeffatee turetti irra ture keessatti amantii isaaniif amanamoo fi warra amanne irraa jireenya adda ta'ee fi jireenya fakkeenyummaa gaarii qabu jiraataa turan. Dhattanii Luqaas 24-21 gaafa laaltan. Bara kolonii kan, bara bittaan Roomaa jiru kan, bara amantiin hin eeyyamamne kan, bara baqa gooftaa Yesuus Kiristoositti amanuun baratti birqii ta'e kana wajji bahonabbat zaman warri Yerusaalem, warri amanan, warri gooftaa Yesuus fayyisaa lubbuu isaanii godhatanii fudhatanii hiyyootaቸው ይታወቅ ነበር. jireenyi isaanii maal ta'a ture? Beekamaa ture jireenyi isaanii. ንግግራቸው ይታወቅ ነበር። አለባበሳቸው ይታወቅ ነበር። ንግግራቸው ይታወቅ ነበር። hin beekamu turan jaalala dhugaa qabu waliin jaalala fakkeessaa miti. Argitan jaalala fakkeessaa miti, jaalala waliin dhaamiti. Amma bara kana ililleen jira bara kana badaan jiru ilillee. Argitan bara ililleen dhorkamaa ture san isaan ilililsi tura Waaqayyo. jireenyi isaanii adda ba'aadha Waaqayyo. Yilleeyyullet nabbar ለእግዚአብሔር. galgala kana waa tokkoon sin eebbisa. Maqaa Yesuus Kiristoosii Waaqayyo adda sinaa baafatu. ለእግዚአብሔር የተለየ gaafa Dookter Kiyyuu argan, gaafa Taliilee argan, gaafa Fayyee argan, gaafa Asteeriin namoota ajjala jiran gaafa sin argamme maqaa Yesuusiif mucaa Waaqayyoo hin dhufe sinaa jedhan. Ila mucaa Waaqayyoo jedhanii quba sittaa qabu. Argitu. Adda ba'u faarfannaa isaaniitiin miti baay'ee. Jireenya isaaniitiin uffannaa isaaniitiin miti. Jireenyi isaanii hiyyootaachuu illayya.
Jireenya adda bara. Maaliin adda ba'an amma bara kana? Kiristiyaanonni kun kiristiyaanummaa isaanii dubbiidhaan qofa utuu hin ta'in hojiidhaan mul'isu turan. Argitanii? Kiristiyaanonni bara Roomaa kiristiyaanonni hojii ergamootaarra jiran kuni simbichaa አይደለም. Mazmur bicha አይደለም. Faarfannaa duwwaa miti hin beekamu. Jireenyi isaanii, dubbiin isaanii, haasaan isaanii hin beekamu. Waldaa keessa jiraachuu duwwaa miti Kiristoos keessa jiru. Iski gaaffii tokko sin gaafata. Maaliin adda baanan? Warra hin amanne irraa maaliin adda baanan? Warra biyya lafaarraa maaliin